humnoonni garee waraana finxaaleeyyii faannoo irra jireessan harka kennachaa jiraachuutu dhaga'ame. Waraana ifattiin eegalamne Itoophiyaa fi Misir gidduutti waraana jibaa dhabamsiisee jira jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dubbii mamiin guutamee dubbachuun isaanii addunyaa raajee jira. Waggoota hedduun duratti lubbuu namoota hedduu Itoophiyaa keessatti kan galaafataa ture dhibeen koleeraa bifa haarawaan ka'uun isaa dhagahamee jira. Loltoonni Masirii fi Itoophiyaadha nagayaa Somaaliyaa eessisuudhaaf Somaaliyaa jiran dachii Somaaliyaa irratti akka walolan hin eeyyamnu jechuudhaan akka waan loltoonni Itoophiyaa fi loltoonni Masirii waloluuf karoora qabanitti pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gaafii fi deebii miidiyaa wajjin godheen dubbateeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Guyyaan irraa roobii fulbaana 24 barri 2025 egeree miidiyaa irraa kanneen amma dhageessan mataa oduu teenya irraati. Bal'inni oduu teenya irraa akka itti aanutti dhiyaata hanga dhumaatti nu faana ta'uu hin dagatina. Gareen shororkeessaa faannoo Amaaraa dhiyeenya humna waraanaa raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachaa jiraachuutu dhaga'ame. Akkuma ammaan dura gabaasaa turretti gaafa guyyaa wixataa fulbaana 22 bara 2025 gareen faannoo Gojjam humna meeshaa waraanaa guutuu wajjin uummatatti makamuudhaan guyyaa irraa fulbaana 24 bara 2025 raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachuutu himame. Akka gareen waraanaa faannoo Amaaraa harka kennatan kunneen ja'anitti yaamicha uummata isaanii kabajuun karaa nagaa filachuu fi waraanaan waan tokkolleen akka hin danda'amne amananii galuu himan. Waggoota lamaan dabre kana keessa naannoo Amaaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa hedduun akkasumas bu'uuraaleen misoomaa hedduunis humnoota kanaan gubatanii turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan dhiyeenya bara barnootaa 2018tti manneen barnootaa wayitaa banamutti sababa rakkoo nageenyaatiin daa'imman hedduun barnoota malee hafuun wal qabate naannoo Amaaraa aanaalee garaagaraa keessatti hiriirri daa'immanii nuti barnoota barbaadna jedhu bahuu jalqabeeti jira. Harka kennachuu fi karaa nagaatiin galaa jiraachuu humnoota faannoo Amaaraa kanaan manneen barnootaa naannoo tokko tokkotti fooyya'insa nageenyaa mul'ateenis banamaa jiraachuu dhaga'ame. Akka fakkeenyaatti Yuunivarsiitiin Magdala Ambaa kaampaasii Makaana Salaam sababa rakkoo nageenyaatiin waggaa lamaaf cufamee ture deebi'ee banamuuf qophiirra jiraachuun himame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatti kan argamu mooraa Yuunivarsiitii Magdala Ambaa waggaa lamaaf cufamee ture amma banamee barattoota simachuudhaaf qophiirra jiraachuu diiniin Yuunivarsiitii Magdala Ambaa damee Makaana Salaam Abdurrahman Awwal himeeti jira. Sababa walitti bu'insa humnoota nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota faannoo naannoo sanitti adeemsifamaa tureen waggoota lamaan dabraniif hojii addaan citee akka ture ibsuudhaan amma barattoonni gaafa fulbaana 15 jechuun guyyaa borurraa jalqabee yaamicha kan taasifamuuf ta'uu beeksiseeti jira. Waraana ifattiin eegalamne Itoophiyaa fi Misir gidduutti waraana jibaa dhabamsiisee jira jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dubbii mamiin guutamee dubbachuun isaanii addunyaa raajee jira. Kanaan duras dhimma Itoophiyaa irratti dubbii sobaa kan dubbatan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammas walgahii hooggantoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuork gaggeeffame irratti haasawaa taasisaniin ji'oota 7 keessatti waraanota 7 daangaa hin qabne dhabamsiisee jira jechuun dubbiin isaanii hooggantoota addunyaa hedduu raajee jira. Waraanota dhabamsiisee jira jedhan kanaanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana waggaa 20 hanga 30 fudhatee kan biraa waggaa 6 guutuu ture jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u waraanni kunniinis biyyoota akka Itoophiyaa fi Misir, Sarbiyaa fi Kosovooo akkasumas Koongoo fi Ruwaandaa, Paakistaanii fi Iraanii fi Israa'el dabalatee waraana Armiiniyaa fi Kaazaakstaan ta'uu dubbachuun waraanota lubbuu hedduu galaafatee dhabamsiisuudhaan nageenya biyyoota hedduu gidduutti uumee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhaabbanni dubbii dhugaa fi sobaa adda baasuuf qoratu faakti cheek doot haasawa Tiraamp irratti qorannoo taasisee waldhabdeen Itoophiyaa fi Misir gidduu gaggeeffame sadarkaa jedhamee gad ta'uu isaa ifoomsuun garuu waldhabdee xiqqeessuuf jecha deeggarsa namoomaa lammiilee Itoophiyaatiif taasistuu Ameerikaan dhaabdee turte jechuudhaan kan hime yoo ta'u haa ta'u malee kaayyoon deeggarsi kun dhaabamee fi akka yaadamee hin taane jechuun kan dubbate yoo ta'u waraanni Itoophiyaa fi Misir gidduutti ifa galaan gaggeeffames hin jiru jechuudhaan dubbiin kun soba ta'uusaa mirkaneessee jira. Dhimmoota biyyoota biraa irrattis ragaan Tiraamp dhiyeessan hedduun isaanii soba ta'uu kan ifoomsee dhaabbanni faakti cheeking pirezidaantiin Ameerikaa dubbii sobarraan soba dabalanii dubbatanii jiran yoo jedhani biyyoota akka Taayilaand fi Kaamboodiyaa, Indiyaa fi Paakistaan gidduutti jiru akkasumas Iraanii fi Israa'el gidduutti jiru toora Ameerikaan karoorfatteen osoo hin taane waraanni kunniin kan dhaabbatee kallattii biraatiin fi akka yaadamee miti jechuudhaan dubbatanii jiru.
Waggoota hedduun duratti lubbuu namoota hedduu Itoophiyaa keessatti kan galaafataa ture dhibeen koleeraa bifa haarawaan ka'uun isaa dhagahamee jira. Weerarri dhibee koleeraa naannoo Tigraayitti namoota 300 ol qabamuun isaanii dhagahamee jira. Dhaabbanni eegumsa siivilii fi gargaarsa namoomaa Awurooppaa naannoo Tigraay keessatti hanga fulbaana 18 bara 2025tti namoonni 300 ol dhibee koleeraa kanaan saaxilamuu kan ifoomse yoo ta'u, namoota dhibee kanaan qabaman keessaa hedduun isaanii iddoo albuunni warqee irraa bahu ta'uu isaa himuun carraan dhibeen kun babal'achuu isaallee ni bal'isaa jedhee jira. Akka qooda fudhattoonni dhaabbata kanaa biyya keessaa jedhanitti dhibeen kun aanaalee 6 keessatti kan mul'ate yoo ta'u, aanaawwan kanneen akka Saaleewaa, Tamaree, Saaddaamit, Addayoobaa, Maqalee, Addayoobaa, Adda Daaroo fi Zanaa keessatti mul'achuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii ifoomsanii jiru. Weerarri dhibee kun dhibbeentaa 3.1 kan galmeessise yoo ta'u, kunis ulaagaa yeroo hatantamaa caaluu akka danda'ee jiru kan himame yoo ta'u, namoonni dhibichaan qabaman keessaa harki caalaan dhiirota ta'uu kan ifoome yoo ta'u, keessumaayyuu kanneen tajaajila hojii albuuda baasuu irratti bobba'an dhibee kanaaf carraan saaxilamuu isaanii bal'aa ta'uu wal qabate namoonni albuuda baasan hedduun isaanii naannawa sanitti argaman dhibee kanaan qabamuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedhe. Akka gabaasni dhaabbata kanaa mul'isutti weerarri koleeraa haaraa kun naannoo Tigraay alattis naannolee akka Amaaraa, Beeshaangul Gumuz keessatti mul'achuu ibsuun haa ta'u malee lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii naannoo Amaaraa fi Beeshaangul Gumuz keessa jiranii hin beekamne yoo jedhu. Kanaan dura weerarri dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti lubbuu nama hedduu galaafatuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana weerarri dhibee koleeraa naannoo Tigraay keessatti namoota 300 ol yoo qabamanii kanaan gamattis naannolee Amaaraa, Beeshaangul Gumuz keessatti namoonni dhibichaan qabaman yoo argaman, naannoo Oromiyaatiinis godina Wallaggaa keessatti namoota muraasa irratti dhibichi argamuun isaa himamaa jira. Biyyoonni lamaan wal loluyyuu barbaadan Somaaliyaa keessatti odoon taane dirree biraatti waliif bahuu danda'an ka jiru pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gareen loltoota lameeni loltoota Itoophiyaa fi Masrii wal loluudhaaf iddoon loltoonni lamaan itti bobbaafaman kiiloomeetira 100 walirraa waan fagaatuuf carraa wal arganii wal loluu isaanii xiqqaadha jechuudhaan BBC irratti dubbate. Sababni Masriin Itoophiyaa jeequu dandeessuuf akkasumas Itoophiyaan loltoota Masrii Somaaliyaa keessatti bobba'anii nagaa kabachiisaa jiran jeequuf tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu jechuudhaan haasawa siyaasaa bareedaa Hassan Sheikh Mahmud BBC waliin guyyaa kaleessaa taasiseet jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud eega Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma hulaa galaanaa irratti walitti mufatan biyya Itoophiyaa wajjin bishaan irratti kan wal dhabde Masrii waliin hariiroo dippiloomaasii gaarii uumuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee wal dhabdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaadha jaarsummaa biyya Turkiitiin yeroo lammeessaa marii ta'aniin Ankaaraatti dhumattee turte. Araarri Soomaaliyaa fi Itoophiyaa Ankaaraatti dhumatullee Itoophiyaan hulaa galaanaa karaa seera qabeessa qofaan argatti malee Itoophiyaan hulaa galaanaa yoomitti akka argattu wanti murame hin jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa marii araaraa boodaas hariiroo dippiloomaasii biyyoota faallaa Itoophiyaan bishaan irratti wal dhaban Eertiraa fi Masrii waliin hariiroo waraanaa uumuun waraanni Soomaaliyaa gariin Masriitti leenjii xumuruun Soomaaliyaatti deebi'an. Achi booda Masriillee yeroo jalqabaatiif nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaadhaaf waraana erguun hariiroo tanaan booda ta'uu isaati. Nagaa Soomaaliyaa kabachiisuu keessatti waraanni Itoophiyaa gahee olaanaa qabaachuu Soomaaliyaan mataanis akkasumas gamtaan Afrikaa yeroo garagaraatti qooda kaa'uufiin ni yaadatama. Garuu bara baranaa faallaa Itoophiyaa irraa waraanni ergamee fi amma waraanni biyyoota lameenii Soomaaliyaa keessatti argamu. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud hariiroon isaa biyyoota faallaa walii Eertiraa, Masrii fi Itoophiyaa waliinis hariiroon isaa akka gaariitti oofaa jira. Hassan Sheikh Mahmud dhiyeenya eebba hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa irratti hirmaachuudhaan gammachuu qabullee ibsateeti jira. Kun ammoo tapha siyaasaa jabaa Afrikaa ta'utu himame.